Guddadhu abbaa bikka dhiiraatiin si hageemu. Tole guddadhu. Haxxiffatan guddadhuun durafe. Abbaa Odaa dhibee amma dhufe san hin nageenyaati. Haxxiffachuudhaan nagaa waliin jechuun kiyya harka wal qabachuudhaan waan darbuudha. Dhibee amma dhufe hin nageenye moo? Sahaadha Odaa dhibee maal haasoftan dubbiin tunnaaf hin galle. Abbaa Odaa dhibee amma dhufe moo dhibee xiqqaa guddaa hin jedhu adii gurraacha hin jedhu lafarraa ummata fixeensi hin jedha bar hanga amma akkamitti odeeffannoo kanarraa fagoo taate ati. Dhibichi kunoo nagaa waliin jechuudhaan haxxiffachuudhaan akkuma ammaa jechuudha waan walitti darbuudha. Adaraa kee atis kana hubadhuuti nama si cinaa jiru barsiisuu dandeessa jechuudha. Keessaafuu nama umriin 60 oli dhumatee fi sinjaq. Yaa abbaa Odaa dhukkubni koronaa jedhaniin kun sumaaf dhufe akkas taanaan tana booda harka nama fuudhuu miti halaalattu afaariin bultee namaan jechuun na sodaachifte. Balaan deemtu dhukkuba kanaan galafachuu feetaa bateesi. Obboleessa dhaabbadhu. Yoo haxxiffattu harka kan kee akkas gochuudhaan haxxiffadhu. Maaliif jennaan ofii keefis maatii kan keetifis ummataafis akkasitti wal baraaruu dandeenya. Aboo edaawwanni kaan isa china ari'uuf kaan isa sina gorsuuf wahumaa jiraayyee. Yaa Rabbi si magan aboo tana booda of eeggannoon jabaachuu qabdi. Iya dabarsi, labsi, iya dabarsi, barreessi, dubbisi, hawaasa barsiisi, koronaa balleessi, nagaya nu buusi, koronaa balleessi, nagaya nu buusi. Ibidda balbalaa magan, dhaamsi nurraa magan, dhibee koronaa magan, waaqeffataan jennu kiristiyaanaa, islaamaan jennu lammiin biyyaa hundi harka wal qabanne rabbitti haa cinnu. Yoona, furmaata waan dhabnu. Yoona, furmaata waan dhabnu. Labsi, iya dabarsi, labsi, iya dabarsi, barreessi, dubbisi, hawaasa barsiisi, koronaa balleessi, nagaya nu buusi, koronaa balleessi, nagaya nu buusi. Labsi dabarsi kan beene barsiisi namatti kufa'in harkan fuudhin tarkaanfii lama addaan fagaannaan dhibee koronaa biyyaa baafnaa. Lammi baraaruuf labsi dabarsi dhibee koronaa biyyaa baasi. Labsi dabarsi kan beene barsiisi namatti kufa'in harkan fuudhin tarkaanfii lama addaan fagaannaan dhibee koronaa biyyaa baafnaa. Lammi baraaruuf labsi dabarsi dhibee koronaa biyyaa baasi. Labsi, iya dabarsi, labsi, iya dabarsi, barreessi, dubbisi, hawaasa barsiisi, koronaa balleessi, nagaya nu buusi, koronaa balleessi, nagaya nu buusi. Harka dhiqadhu walirraa fagaadhu afaan haguuggadhu qofaan wal eeggadhu lubbuuti jaaladhu tan nama sigadhu. Harka dhiqadhu walirraa fagaadhu afaan haguuggadhu qofaan wal eeggadhu lubbuuti jaaladhu tan nama sigadhu.
biyya dabarsii barreessii dubbisii hawaasa barsiisii koronaa balleessii.